وأنا زارك كلا لبنا لنيتي هي جران كان أمبادة روزي كان لال كيسان قلبت وصودات كان قلبت إدرويو تسمى يجول أنا ومن كنا يسرى والله كنا وقا يرو قرى بادية ديماني متي يرو بادية ديمان waan gugurdaa itti waaman akka dhiiraatitti osoma hindiidhaa fi wannoon tunnin na dhaabattu Sillaankaa Filiippiiniin tunnin dhaabattu waan gugurdaa kanaan itti waaman akka dhiiraatitti. Amma reef qaama keessaa na mul'achuu jira. Gaafa ilmoota kadhalte fa'aa sandaraan si mul'ata laa. Sandaraan. Wallaahi amma reef na keessaa mul'achuu jira bas. Ufumaan na dhukkubaa bar wallaahi. Nama Amma wallaahi. wanna godhu jiimiin hin jiraami kaayiroo. Jiimii seenii ispoortii hojjedhu si dhiisaa. Istiraappollee si ta'uun mala si galee. Yaa istiraappoon natti ta'an waggaa 8 guutuu bara. Namni akka kiyya hojjetan jiru kun sabbar. Mana namni kenna galeetiin ji'a 5 hojjanne nama waggaa 1 hojjedha wallah. Ijoolleen nyaata sababa maal jedhaa bayanaa jaahiyyaa miti. Baay'ee miidhagaa. Amma reefna keessaa mul'achuu jira. Reefna dhagayamu jira. Isarte jalqaan Ameerikaa illee deema maal haara galfatan abiifti. Hayi. Ameerikaa deemee innutu haara galfate. Ameerikaa bar sa'aatii takka yoo gubdee sirra herreegamti. Daqiiqaa 30 yoo gubdee sirra herreegamti. 50 yoo gubdee sirratti herreegamti. 20 yoo gubdee sirra herreegamti. Waalaikum salaam abdiyyee. Wanni hundi sirratti herreegamti. Taayimii kan kee waan ulfaataa hojjechuudhaaf malee miidhamuudhaaf malee akka biyya arabaa sanitti Ameerikaattis jechuudha. Sa'aatii si barbaachisan aarsaa kan falteetti kan hojjettee jiraattu. Wanni akkas jedhu jira habiibti. Allah wanni akkas jedhu jira Ameerikaattis. Way abjuu san keessaa rabbi na baasee muyyatti bilbilan kaaftuu miti. San na dawwaltee miisenjara na dawwaltee miisenjara walla silki san bira hin jiru. Jisma halkan fa sa'aatii yoo galgala sa'a yoo waan farafe bar guyyaa sa'aatii tokko halkan fa keessa sa'a tokko dammaqee yoo galgala sa'a 9 fa 10 farafe. Halkan keessa sa'a tokko fa dammaqee eefatana guyyaa sa'a tokko natti ta'e. Dachiitamtu nu gannaa nyaata. Naasuu annayumo rifannoota arrifadhumo. Rabbi sanfa keessaa na baasee wallaahi. Rifannoota arrifadhu osoo argitanii barkiu jedhaa bar. Yoo gallaalu sa'aatii meeqa sa'aatii tokko sun tamta halkaniiti. Anammoo galgala sa'aatii 9 fa 10 farafee dammaqe. Halkan dammaqe. Woy jedhee bar. Waan guyyaa sa'a 12 faratti ta'e farna fakkaata. Lafa ol ka'ee gara na kiu jedhee garas kiu jedhee ija maaliin gabbuu eessa bulee jira jedhee gabbuu sa'a kan. Saalfaxaaba lafa ol ka'ee fa uffadhee ka'ee maskootii farraan gallaalee halkan keessa galgala saamii qarrafisee laan jedheen deegana deebee yaada. Achi deebitee rafuun ammoo dharraadha deebitee hirriba rafuun. Shintibee jedhanitti babbaatu fakuunno eessa fuudhanii sii kennanii bara. Abbaa rabbi laaffisa shintibeetii balbala jala argata malee. Akka shintibeetii seettee achi deebitutti hirribni sirraa gale. Ganaa sa'a 3 teettee hirribni si qaba. Si'iree birribni bareedaa wayii si qabaa jiru laal. Jettee rafuu deemartu alaarmiin iyyite. Jireenya biyya arabaa moo. Akkuma rabbiin ana uzuma niyyatiin keessaa bahe bar wallaahi takkaatti kan karoorsinee takkumaayyuu.
Takkumaatti hin karoorsinan keessaa bahee gala jedhee innumayyuu hin karoorsine wallaahi. Wallaahi tasumatti hin karoorsine bakka. Bar jireenya biyya arabaa jechuun jireenya haadha ta'e irraa galata hin qabne. Jireenya abbaa kee irraa galata hin qabne. Jireenya obboleessa kee irraa galata hin qabne. Jireenya obboleettii ta'e irraa galata hin qabne jechuudha. Ni hojjatta yoo qalamii kee fixachuu taate malee. Ni daladda yoo qalamii kee fixachuu taate malee. Umrii kee fixachuu taate malee. Fiizikaala kee jijjiiruu taate malee. Galatoomii mucattiin teena nuuf jecha akkas taate namni siin jedhu tokko hin jiru wallaahi. Guys, abaaboo lama hanqate abaaboo lama naa guutaa. Tuuros guys. Ara abaaboo lama naa guutaa. Warros. Maal yaa hizbii keenya rabbiidha. Jamsii koo galatoon. Dhugaa jettee wallaahi. Wallaahi of laallataa hojjedha. Haga hojjettan sana warri keessa jirtan haga rabbi keessaa isin baasuufi. Of laallataa hojjedha wallaahi. Ofuma keessanii dhukkubsattanii. Namni isiniif dhukkubsatu hin jiru wallaahi. Abadan namni isiniif dhukkubsatu hin jiru. Ofuma keessanii dhukkubsatamtan dhibeen teessanuma. Kanaaf warri amma keessa jirtan of laallataa. Yoo waa ol fuutus of laallataa. Arabni beekii wanna isin beekuu qabdan. Yoo ati guyyaa jalqaba mana sii galte ruuza kiiloo 50 baadhatte. Ati haara yaa warra keessan beeku jettee yoo jalqaba gaafa guyyaa jalqaba mana sii dhattu ruuza kiiloo 50 yoo baadhatte idin zalaalan mana namitti sanii tettu ruuza kiiloo 50 dadhabe yoo jette siif du'a malee jiruu miti. Gaafa jalqaba mana sii san seente ruuzii kiiloo 50 ni dandeetta baadhattee fooqiin baatee miti idin zalaalan baadhachuu qabda. Gaazii gaafa duraa ada makiinaa keessaa baadhattee fiddee miti idin zalaalan baadhachuu qabda gaazii san dadhabeen jettu. Ruuza kiiloo sukkaara kiiloo 25 baadhattee yookaan 30 baadhattee fooqii baaftee miti dhiisa dadhabe jechuun qabdu. Gaafa duraa maa baadhatta hadha maatiidha. Dhiirri isaanii gurguddaan kun barka yeroo ati argitu qixa jeneraalii kun makiinaa keessatti dhiisee duubaan eegee makiinaa ol banee qulfii si kennee ol galee du'anii yaaga cufata. Deemi keessaa fuudhii siin jedha. Dhattee achi takka lamaadhaan akkana keessaa baadhatta laal. Bishaan litirii 25 litirii gurguddaa kan. Akkasi dhiinni kan kee kan gisee ati gootte ol baatu ibiddi as keessaa yeroo of si'aaru akka nama gaaza wayii dhugeetitti gisee ati jettu laala gaazii wayii si keessaa si keessaa ol gonnoodha gaazii wayii jechuudha. Si keessaa ol. Sanoo akkasitti hojjettee bar gaafa mindaa kan kee ji'a kan kee fixattee jette natti kennitiin dharraadha bar minda makana na kennitii. Saati sadii siin jetti saa afur siin jetti baabaan hin jiru jetti ilmi kiyya akkas ta'e jetti akkaawuntiin baankii maal ta'e jetti akkas ta'e jetti maal harbaan qabu yoo gaafatte ammoo dallansuu isiin dallantu bar. Sanirraa yoo anuujiin qabu fayyetti bar anuujiin qabu. Anuujiin qabu anama hindi shoqolle. Maal jechuun nama hojjechiisanii ka'anii ani hojiin qabuun eessa jira? Wallaan dhugama akkas jetti qabatamma ilaala kana dadhabee sii hojjedhee maal sii godheeti jettu anumaa inti. Namni xureessu mana xureessu hin jiru. Kiiboonni ati goote tokko hin jirtu. Ani ilma kiyyaa fi ana baabaadha. Wanti biraati hojjetaartu jirta. Yookaan ijoolleen tiyya gugurdoodha. Bambarsii irraa hin jijjiirtu. Wanni ati gootu hin jirtu. Daa'imni ati ol fuutu gadi fuutu hin jirtu. Ijoolleen isii maali? Waggaa lama ol tarraan ijoollee gugurdootti hin beektu haramni. Amma gaafa heeloo ittee si fudhattu daa'ima qabdaa hodhaniin hin qabu jetti. Daa'imni isii waggaa lama ol tarraani bakka bikka bambarsii bira ol tarraan barka ofiif fincaanu bitu ta'uu xaxaruu hin dandeenye kun kan arabaa kun guddaa abbaa kan keessa ta'u kanatu firaa sharra fincaanu. Garuu isiin guddoma tanaayyuu taqiddiidhaan qotatanii shintibeeti sensanii gizee fincaanii haa immuummi fincaantu si qabeeranii shintibeeti geessan tana an daa'ima xixiqqoo qabu jettee waaqatti. Daa'imni isii harma isii guute taanaan daa'imatti hin laaffiftu haramni.
لا إله إلا الله. أرمسي بونان دابت الله كفتة يا رمني سريع والله رمني سريع أعوذ بالله. Indegana amma waan si jibbisiisu jireenya isaanii keessaa akkasittuu yoo hojjattee miti milkii sirra laallatan milkii haati dhattee asallummaan rabbiitti dhufee ijoollee isaanii keessaa osoo waa du'aniiti bakka ata duraan deemtusi milkiin kee hin taaneef uummatuma rabbitti amane biyyuma laalle wannoo ta'eetiyyuu biyyuma islaamaa taateetiyyuu sharrii isaa milkii isaan sirra laallata milkii badduun ati dhattee bakka hoolaa hedduu hoolaan isaa sun horteef taanaan kalas hoolaa takka maqaa hankeetiin waa sii dabaluu birrii sii dabaluu ati dhattee ilmayyoon hoolaa takka duute taanaan kalas ati chaansiin qabdu isaan biratti. Gammoojjii mateen nan jettu re'oonni gammoojjii teennan leera akkasii bakka itti ilmoon re'ee dhalattee yookaan re'een itti garaagatte hin qubattu biraa letti. Wallaahi abaaboo san lama kenname. Re'ee guyyoo re'een takka duute kalas. Intane kinisa. Ani gizee wayii odoo Suudaan jirru mucaa hiriyaa kiyyaa wayiitu mana makwaa hojjeta beektaa mana faamilii keessa makwaa akkuma dubartii kanatti galee kilaasiin inni buluu fi tooletteen isaallee manni fincaanii isaallee maatiidhaan adda beektaa addatti jira manni xiqqoo wayii ijaaranii akka mana makiinaa ammasii faranjiin adda baaftu kan. Mucaan achi hojjetaa gaafa kaanii mucaan galee jennaan bakka kiyya bu'ii naan jedhe mucaan beektaa hojii. Indande makwaalee akka jabaa danda'a galii naan jedha ayyee jedhee gale. Obboleetti ani haadha manaa se'a durba gigindii kana bar tooba kana maratee deema bar gigindii. Torbeeta kan hojjanne didee bahu kan. Yoo ani waan kana yaa Mustafaa jedhee naaf jedha. Taa'an asii kanallee fuudhee jettee fuudhe. Achi fidi ayi fide gad deebi'a jallaabiyaa kana fuudhii maku kabaabaati jettiin maku. Kuni ka ebaluuti maku. Gaafa kan itti akka gaafii gaafadhe amma waamee salaam alaikum wa alaikum salaam. Ali kan ishtagil kida jedheen ishtagil ali kul shay ishtagil ana ma bilal kul shay jedhee wallahi ladii galatoo waa jedheen ittuma dhiise sanirraa jaarsi maan dhagoo dhabeeta anaa galgala kun galkan walakkaa uffata makuwaa uffanni isaanii uffata dhumuutti uffata makuwee dafee irra salaanni subii odoo azaanni duraan bahin na kaasa namichi kontu masgiida deemnaa naan jedhe bakka nama subiin akiraatti yaabsi rakkataa jedheen na rakkisee beekta subiin dirqama fuudhee naan deema masgiida maatii ijoollee isaan kaasa ijoolleen hin kaatuu fi jaartiilleen dhiis deemi aadaa inni karama kana keessa deemsa sodaa taate rabbi haa beeku waan inni of jalaan na deemu ganamaa rabbi gaaf tokko kana jedheen lakki ani xahaara qabu waan deemu masgiida jedhee beekta hirrina qaba daana jira malah di luar tiga taharan kamu nih. Ente mudah jadi ada taharan kamu masih tidak boleh jadi tadi lelaki. Aji ini sahabatnya Dewi. Wallahi wan si ajaibu. Aji nabi dah yadani. Dirti tenna tasatate. Itu apa ya? Dubartiin jara. Beta tahu lah bila. Mana lante? Ijji qotamtee keessaa baati. Dhiira sana roobar dubartii isaanii akkana zor jedhee ilaalee ijji inni isii ilaalameen tun qotamtee keessaa baati. Isaan garuuyyuu akkuma argitan san akkanatti kun afaan adeemanii hooqanteen tana jechuudha. Akka barbaadanitti fuulatti ufanii bishaan fuulatti jissanii ergatanii maaltu ilaalanii maaltu jira jedhanii aadaa wayii aadaa akka garbaatitti nama garba fudhatte kana yoo irraallee dhalchite yoo ittillee ulfeessite yoo akka barbaaddellee goote hin laallamne takka zabana maaliiti jedhaniitiin jechuudha. Sirna san hordofan sirna san jechuudha. Alas nama mana kan mana isaa keessa jiru nama harka isaa keessa jiru nama isaaf dalagu akka garbaatitti ilaalan bakka garbaan si beekan malee waan biraatiin si beekan. Deemtee dhattee amma siree isiirra yoo teette akka waan najibni wayii achirra taa'etti asabdi. Sareen dhaqee yoo irra gangalate saree san dhattee achi waliin irra gangalatti. Garuu ati ilmi namaa dhattee siree isiirra tasuma bar dadhabdee siree isiirra uf daa'ika takkaa yoo ta'e gisee isiirti. Akkana godhattee lafaa kaatee bar haakatti makatteetti sanii bar siree maisii yoo jechuudha. Ijoollee biyya arabaa jirtan soorii wallaahi laazim hin beekaani biyya arabaallee taa'eera. Dubartoota biyya arabaa jedhaniitiin maqaa walitti qabaniitiin dubartoota takka takka waliin maqaa shamarran biyya arabaa balleessan. Wanni inni gubuuf maal inni tokko isa kana wallaahi.
makaraa isaan keessa darbanii hojjetan waan beekuuf ibidda isaan dhadhaman waan beekuuf wallahi nan rabbumatu nu hin beenu wanna jedheefi malee silaa dubartii biyya arabaa yeroo jedhanuyyuu aarsaa wayiitti kanfalanii maqaa isaanii waamuu qaban dubartoota biyya arabaa tan aarsaa wayiitti kanfalanii waan kanfalanii maqaa isaanii kaasuu qaban wallaahi maqaa isaanii jechuudha. Anjaartii biyyatti jaartii hojii galee beekta haadha baatee jaartii xiyoo wajjin liibiyaatti faamilii barbaannaranii hojii galle. Ani ala gibbii ala keessa dalagaa isiin mana keessa dalagaa. Eegalee achi eegasan hayyoo warri gadi ba'u abboo gabree akka kiyyaan jiru jira gibbii kana dukkeetti kaasee dalaga. Ajaa'iba godhee dalagee wayita namichi dhufu walillee akka amma taa'u kana ta'a inshaallah akka amma taa'u kana dila kursi kaadhe ta'a. Inni yoo ankarra makiinaa jalaa baneetiin an deebee kursii kiyyara ta'a. Maa hin fiine ati naan jedha bar maan fiine gibbii kana keessa waan argate. Abboo jedheen gaaf tokko liibii haadha sanuu abaaboo darbaa jiru. Sanuu liibiidha liibiin qaldiin beektu beekta rafaafaan si fuuti safaataan beektu shee kayilee rabbiin lama hin jiru jedheen na aarsee beekta rabbiin lama hin jiru jedheen rabbii lamaaf sagadan hin dhageenye rabbiin malee namaaf sagadu nama fiiguu hin danda'uu jedheena hojii kiyya yoo ati baate akka ajaa'ibaa hojjedhaa jedheen. Garuu wayita ati dhuftu an hojii keessa jira ganaa irra deebii dhiqina bar hooshii kana guutuu dhiqi ka bishaan keessatti daakantu jira kanallee bishaan keessaa fixiiti gadhiisi bishaan ayaa'u san booda dhiqii itti naqinaan jira bishaan beekta. Wayita inni taru hin godha waan san inni dhufnaan taa'e kaanillee bakka waan na tuqun beekun ta'a akirarra dallaalaa china fide bilbilee namicha anumarraa fuudhee isatti abbaa gibbiitii fi anatti abbaa gibbii addaan hin beekne jedhe. Wallah kasi isiin haateettu jedhallaati isiin mana keessa dalagdiimi isiin haateettu naan jedha ati deemi deemaa jedhan qalbiin akkasii hin jiru isiillee dhiisee wannan deemuuf hin jiru fullee deemachi. Namni amma keessa kiyya hojjetu hin jiru nan hojjedha bar hujii isii ganama yoo lafaa qabe isaa basi sa'a kudha takkatti madaamin tiyya kaatutti andiinni kiyya kun hundi xapna jedhe hojjedhe sa'a kudha tokko kaatee miyaanumaa shaayii dhugaaruu argiti na waamte duru yalla naddafti qorfa baaba. Naddaftii qorfa eekele akkas goote lafa burrushte shintibeetii dhitte kaleessa shintibeetiin xuliidha hin miicine maaliin taane kifili ebelu akkas hin taane eekelee ebelu akkas hisaaba isiidhaan eekelee bitutti shaayiin biyya tanachi kaadhe sun qorrite yalla sabirii naan jetti isiin an shaayitee yeroo dhugu qabaare gadi naqeet gara hujii kiyyaa gara qursiisii lafa ol ka'a. Kursi ya hojjetu itti deemee kursi isii lafa osoo isii kursi hojjetaa jiru kan sa'aatiin isaa dhufa. Maal dalagda qofa sin jala maal dalagda qofa. Lukkuu ati hoolaa qaltee affeelar taate. Kana barattanii amma jaartiin tiyya kushiinaa seennaan bar kadhaan achii baasa. Inde ka ganama biraa waytandee yoo akki biraa dalagaa tanillee ganama. Kushiinatti biraalita. Galgala galullee wallaahi kushiinaa jirti. Akir giddiin qabeechi keessaa kan baasa beekta. Sila rakkoon kee maal kushiinaa maal kun. Itti baratee siin jedha bar taa'iin hin teessisu. Anama maal baratee kan maal dha'ee sin jedha argee miti ree haalataa namittiidha naafa galaa miti. Gizee isiin rafte meeshaan misaatti nyaata nama misaa nyaattee guyyaa sa'a kudha tokko kaati yookaan kudhanii kaati misaa qursii nyaattee kaatee misaa sa'a lamaaf sadii nyaattee kaatee. Sa'aatii shanii raftee sa'aatii torbaaf saddeetii kaatee siin galgal halkan kana guutuu taa'aa osoo qocan itti bariiti. Maal godhadhee likki sa'aatii isiin raftee irraa an taa'e lukatii yoo saqqale laa tiktokii kiyya yaa waan saqqalamee taa'e takkatu isiin barri kifilii isiidha qaaggoote barri jedha siqee taa'aaraa bire isii eegaara barri si qaaggoona meeshaa miicuuf ka hojiin hafuura kan addaan nakutee beekan sa'aatii sanitti manatti dhayadhe bakka maal godhadhee fayyaalummaan tiyyatan silaa hojii fixee taa'a jedhu gisee isiin raftu ankan walee magarrajaa kana buusee miicee deebisee maal godhee lafa kana borroshee firaashii kana hafe wannan hin goone hin jirtusa firiijii kana keessaa gannaqee dachaase anaa kana godhee dadhabee reefu hafuura fudhachuudhaaf gattaa'e tana barrii banattee gabbaate. Arbaa shirin saa akkuma teette jirta anaan jetti yalla
meeshaa kifili kun uffata keessa guuran kana meeshaa uffata keessa guuran ka ijoollee kan indegana gannaqii ka'i paantii qophatti umtaa garaa jalaa qophatti maaliyyoo qophatti abbuutii qophatti badii qophatti indegana anaaree ta'u deemaa kan yoo hojii fayyadamu dalagaa namaan dhabdu jechuu barjarri dalagaa siin dhabanii hojii si baasan si kaartu maakiroofikantii takka argina hojii si baasan maal godhadhee afaanatitti qacallifadhee sa'aatii isin hirribaa lutte mataa kiyya qibaatii dibadhee filadhee maal jedhee shaaworii kiyya galee tiktookii kiyya ciise barri isii gurraan gad eeggataa jechuudha. Barri isii gurraan eeyyoo. Wallaahi akka siqaayin si ajjeese dhugaa qabda wallaahi. Wallaahi barri isii gurraan akkana gad eeggataa yoom gadi baati. Isiin taggitti machi qaaqeen goone barri an ka'e duruyyuu. Ayyim na dhukkuba jettanii ciiftanii fa'a na dhukkuba jettanii. Habiibti haati tantee sirraa duute. Usuu ati kana lamaan keessaa dhaq godhaa gajjisitu ilmaan gajjisitu. Barsanuyyuu garii fa'a itti bilbiluu sodaatanii isirra dawwalanii haadha jalaa du'e. Taaksiidhaan dhufnee fuuna. Sa'aatii mana baay'ee jedhanii. Mashik yalla qalsi yalla ummichi maatat. Haatee duute jedhanii ka'i yalla dafii. Wallahi barsiiste baba. Haatee duute jedhaniiti yalla dafii ka'i taaksiin dhufaa jirti. Baambarsii irraa jijjiirri ijoollee. Haati si duutee bargara nyaattiin qabduufi. Gisee si dhawattee hayi. Kalaas duute maal gootaa fi ati? Kun waanuu taa'ee badiyyatti. Saree si haa godha wallaahi. Saree ma gootee jechuudha. Bari raggaattu ajaa'ibsiifti bakka. Irraa dantaan qabduufi jechuudha. Warabbal kaaba an faranjii gaafa ani ummaan tiyya bakka hojiititti bakka hojii jiru natti manummaa tiyya duute biyyaa bilbilanii jechuudha. Bakka hojii jira. Biiroo bichaa ol seene bakka biiroo ol seenu fuula kana jiru beektaan. Faranjiin muluun kursii irraa ol kakaanii maal rakkoon naan jedhan. Bakka haadhatii hedduu jenna haga bakka makiinaa kiyyaana waliin deeman haga bakka makiinaa haga warabbal kaaba faranjii haga makiinaa kiyya kaafadhu oofteen dandeettu warabbal kaaba taaksii si waamna taaksii mana si haa galchuu naan jedhan. Duubisnis ati sireesii miti amma deemuu dandeettu makiinaa taaksii namni birsiinaa deemu yookiin ammoo namni si haa galchuu naan jedhan beekta makiinaan si haa galchinuu jedha asif. Agar ufiilaa uummanni kun uummata kaafira yahudaa jennaan. Sanirraa maal naa kenna ayyama gaafa geeffattee dalaguu hin danda'a wayita jette koottu nu bilbiliinaa jira. Asif meelaal uummata kana faasika. Fayyaa qabdaate. Ana gaafa haa caaluun du'e san jechuun. Katab jedhee gaggabee sa'aatii makkana kana dhagahe galgala. Sa'aatii makkana kana dhagahe kushii nama keessatti ilaala. Qaxaleetu makkana haa. Hindiin na bira teetti. Hindii wayitiin na bira jira. Maal taatee naan jette. Waan dubbadhu wallaali nama du'e naan jette jedheen achi dhattee itti himte haala ta'uun oolu maalii ta'uun oolu malaa jettee hindiin waliin hojjannu itti himte. Amma kan uffata kan waayaa tuksii qara hin argine arguun isii bar hin deemtiidhaa fi bar uffata kana dhiisii baru tokkoof naan jette kana amma argite. Tokko se naan jette uffata tokko se deemi kanaas deemi uffata tokko se. Uffata kana boruuf kenne kana sallaa buunee boruuf kenne kana uffata kana na tokkosiisu. Baabaan inni boru akkas ta'a jedhe maaliyyoon inni boru akkas ta'a jedhe. Aniin tiyya kanaan imimmaan tana keessa akkana dhukyeedha. Uffata sallaa akka rabbi beekuun halkan san guutuu tokko sa'a bulee. Halkan keessa naannoo sa'aatii 8 akkam Itoophiyaatitti uffata san geesse. Tokko see dhiisee waan irraa beekuun qabu waan irraa beekuun qabu. Asiin feesbuuk ilaala asiin maal ilaala. Asiin oduu kana OMN ilaala. Wama godhu wallaalee dhugaan amanus dadhabee bakka naagalum dadhabee wannummaan taa'ee jechuudha. San keessaayyuu obboroo subiillee lafaan kaafte. Bara hadhanii deemte eega namni nama jalaa du'e taaksii erganii amma fuudhanii namatu fuudha jechuuf subii sa'aatii beekatti kaatee dhuftee barina dhadhooftee kayiitii ijoolleedhaa nyaata dalagii kifilee biluu qulqulleessi. Arabamoo. Kanaafuu rabbitti jallisee bara amma kun biyya hunda keessaa namni baqattummaan baay'ataa jiru gara beekaa. Zarii yaati.
بر أفتك أنا تكنا أفت سيارجيت أنا ما شاء الله مدام مدام والله مدام أبوه تتابع رمضان والله. والله بالله بر ما شاء الله مدام هاجت مثلا تفت جنان بر والله ساعات ما وجهك هنا تمرة بر ساعات ما وجهك هنا تمرة والله وأنا مجبوب كيسا ساعات ما وجهك هنا تمرة كيف اللي مكان نقدر akka tasaa yoo isin waa nu himuudhaaf oma boruutu nu himuuf nu waamte waan akkana uffanneetti gad hin baanu bara akkana uffanneetti gad hin baanu gubatte duruu ibidditti qabate isaan maal fedhan harkan gara kifilii gallaan mataa gam marattee rafuu lafa ol kaate shintibeetiif kushiina isaanii bakka silkiillee qabattu osoo akka isaaniiti hirriballee haga isaan rafan hin raftu boqonnaallee haga isaan argatan hin argattu akka isaan haasa'anitti illee hin haasoftu bakka isaan ta'anillee hin teettu waan isaan nyaatanillee hin nyaattu burcuqqoo isaan itti dhuganitti illee hin dhuddu saanii isaan itti nyaatanitti illee hin nyaattu kushiinaa keessaa hin baatu shintibeetii keessaa ol hin baatu kifilii akkaallee hin ciiftu akka isaaniiti boqonnaallee hin argattu san bakka hin heerumtullee isaan biratti waa'ee dhiiraallee maqaa ittiin kaaftu yookaan yoo dhiira taate waaqa waa'ee dubartiillee maqaa ittiin kaaftu. Ammas uffata namni uffatullee hin uffattu uffata sarraatanyaa malee hirmii cattullee inni qattullee yoo dantaa keetiif jette malee as isii wanti sirraa feetu sanu. Kan argite sana amma hindiini wallahi amma hindiin jechuun ta ilkaan irraa buute tun ta waggaa jahatama isii haadha bira dhuftee ilmatti fuutee ilmoon ilmaallee ergatti hindi waggaa meeqa jettaan waggaa jahatama siin jetti akkanatti buute kuno uffatuma sanii rafti ilkaarri gadhan jettu mataa miicadhan jettu ganama akkasumaan kaati kushiinaa shintibeetima keessatti argite akkas fedhan isaan hindi nama akkas isaan nama wal akkas gabrummaan badaan kanaaf arga gabrummaan badaan kanaaf waan akkas isan fedhan amma namoonni kenna garuu Itoophiyaan tenne ishiin jettu birri illee dabalaniif maali isii waggaa 15 isaan bira teete tana waggaa 22 isaan bira teete tana yoo atta dabalanii birrii duraan hin fidan keessaa dura birrii Itoophiyaa 10,000 hin fidanii jiraatan birrii barana meeqasii waggaa 15 bira teetteerti birrii 15,000 yookaan birrii 13,000 san caalatti hin dabalan sanumaan dhiibdi kaa mana haadhaallee mana obboleessaallee barsanuu mana kiyya dalagaa teettellee osoo si dhiifte uumaa miti mana isiillee simatu dalaga mana obboleessaallee simatu dalaga gaafa sarratanyaa qabaatte haati sarratanyaa qabaanna ilmi sarratanyaan fudhatu simatu sarratanyaa intalti sarratanyaan fudhatu simatu sarratanyaa siuma ergatan bas ati dadhaben jettu taa'uun hin taatu jechuudha duutee badda malee bakka bar burcuqqoo saaniitti maankaallee kopha sii kennan akka sareetitti bar saa burcuqqootti dhuddullee kopha sii kennan fooxaa uffattee bultullee kopha sii kennan saaniitti nyaatullee kopha sii kennan guyyama takka burcuqqoo isaan dhugaarutti yoo dhudde ati siirumatte burcuqqoo isaan dhugaaruun yoo dhudde burcuqqoo san achumaan sii dhiifti achumaan sii dhiifti nama rabbi laaffise mana rabbi laaffise kanatti faamilii waliin fayyadamtu mana rabbi laaffise kanatti waan isaan fayyadamanitti fayyadamtu sunuu gaafuma achiisi kaate diina keeti bas yeroo maraa kana isaan guyyama achiisitti kaaniin guyyama achii akkana si garagalan bineensa bosonaa yuusuu kanan gayan waggaa shawwaa faranjiin ammalaa jaarsaa jaartiin mataa jaarsaa jaartiin saanii takkatti nyaatan jaarsaa jaartiin jalqabu masii jammar namu saanii faranjii waan dasiiru weeta amma jaartii takka akka ay dhufneen jalqaba wal baranne jira jaartii takka beetaa bakka jaartiin mana kiyya koottaa jetti mana siidhaynaa waliin haga gaafan intarvii goonullee jaartii santu nun deemaa ture beetaa waan si ajaa'ibu gaafa intarvii keetitti musi gaafa intarvii gaafa intarvii an godhu waliin deemnee beelo ina wayita idachaan lafa fagoo deemnee kiiloomeetira 400 deemneeti ka intarvii goone wayita ideebinu beelo inni gorree waa nyaachuu qabnaa kafteeriyaa jenneen gaafas mucaa tokko qabna mucaa tokkocha qabna gaafas ayyee jennee kafteeriyaa gorre
نوادا كينتي جارس ما كفلا جارتي وانت كن كفل تو كسي بينره ولي يو ديمن يو جارتين كفل تبقى جارتي كفلا يو جارتي كفل جارسا كفلا نو كنا مالي نبي أما نيانة كانه وري كن جارسا جارتي لابيك لكن اللي كفي هدك كفلت إسنو كمي كفلت تاني من جد في كفلت دمو إسا سي كفلا جتة كفلت بيتا اللي كده مالي يرين نياتا سي نياتا كمي تسينو في كفلت أنا دومان تلو بسين كفلت ينا أقال جداني كي يوفي كفلت ده تسكي كفلت بيتين جارسا ورب الكعبة نياتا في نياتا جارسي لي هدك كفلت جارسي لي هدك كفلت قالوا ما نقول بيتا mana keessatti illee jechuun akira achirraa ka'ee gaafii gaafadhe beekan okee tayyib alatti akkas gootanii manattoo jennaan yoo an dhibba baase innillee dhibba baasaa yoo tarii inni yookaan waan mana keessaa barbaachisu ji'a kana inni ka yuuroo 1,100 yoo inni wacii godhe anis 1,100 san yegitti wacii godhuu qaba itti beekta shabee dadhabee siin jedhu وانا كثير سلام فرنجي نيات الرد جلكم مايو ساني تكتي ولين نيات تري تككيسا ولين نيات تو gara nyaata jaarsa jaartiyyuu ta'anii namuu isaanii fi dhuunfatti hoteela illee warra kan dhuunfasii dhufa mana keessatti illee dhuunfasii dhufa maankaan kee baay'aan kee ayyaajan kee adda. Sun hoteela ka? Mana keessattu manatti. Ati fam jaartiin nagdee buleessaatti isaanii takka irraa nyaatanii. Naa inni uumitti bakka faranjii sitti himan nuti amala aadaa keenya qabna aadaa keenya jenna. Nu hattan ijoolleen teennaayyuu amma mana barumsaa oolanii itti dhufan gaafa buddeenni qophaa'u. Harka kana godhan baasis taasisedha maalinni kun harkaan. Dhumbaa baay'ee maasii. Giddiin barsiisaa jirra giddiin teennee buddeena noolli harkaan haa nyaatanii. Bakka maal godhan saanii fi maankaa shuukaa sikkiina takka qabatanii dhufalla. Waa sadii walitti qabatanii saanii qabatanii namuma qonnaaf deemu saanii fi qonnaa fi qabatanii dhufan. Ani kanan nyaadhaa jedhalla jala kaanii ijoollee achi barsiisanii jiru. Kubbaayyaa kana anamatti dhugeemi inshaallah akka abbaati hambisee akka dura abbootiin kenna hamba hambiftee nama kennitu sayyootti kenna dhaqanii gannaqanii dhiiqan. Hambaadhaa barabbatti anatti kenneemi anfa amala natti taatee oduu dhugaa jiru faa yoo jarri dhufan itti qabuuf fedha beektaa naan jedhan. Wallaa kan naan jedhan. Narraa fuudhanii yeroo garii ammoo anumarraa fuudhanii maal godhan karaan eessa jirta bakka itti meeshaan kan kichini bara anuu dhuguu fedhii qaba isiin dhuftee ilmootii itti kenneemi fuutee dhayitee gannaitee dhiitee yookaan haadhaan dhiqi jettee achi keettee biraa deebite. Maaliif akkas goote jennaan maaliif kan namni dhugumaa dhugaa itti bakka salbishteen dhiqii jedhan laala anillee of dandahee kan dhugu qaba anillee kubbaayyaa qaba kubbaayyaa kiyyaa dhugaa maankaa kiyyaa nyaadhaa saanitii yaa nyaadha bakka akkan amma wayita ganama mana barumsaa keessan namuu boordaa keessaa fayyada kanaamu kan nyaadhu ati namni jaarsicha xurumbaa siin jedha. Kaabtu jedha. Ombo kan siin jedhe. Kana qalbii fi rifeensi illee walumaan irraa dhumte kan Bara do kuleeti waa'ee ilmootu argee rakkoo hin qabu bakkuma ga'ee ta'ee koomeetti nama kaakaasaa dalaga. Musha odoo na dhiifte si wayyaa jalli si ga'u ka'e. Ameerikaa dhufaa jira sii dhufaa. Yaa wallaahi jechuun ijoollee akkasii guddifachuun maashaallaadha aga danda'amteen akkasii onnachuun maashaallah garuu kana booda. Nuu barannee jirra malee amma. Kana booda. Warqiin biyya Arabaa keessaa margee warqiin biyya Arabaa keessaa margee osoo jedhan nan du'a malee inuma biyya Arabaa hin deebine nan du'a malee. Asitti bara Araba akkas uf gootu sallaa Araba akkasitti uffanniftee akka argitee uf gootu san bara asitti bara qalbii jennaani wallaahi laaziim ijoolleen teenafaa kaambii keessatti laala takka. Agaa waliin haaymi gallisan takka haaymi waliin galle ajaa'iba ijoolleen teena ijoollee durbaa takka ammallee numa bira jirti
والله يا مليت أنا نلي بيا كان كيس هنگا جرما كوشينا عربا نمان سينو نينغرا بيا قال مالي نجب أنن كايرون أدان تن بيا قالان أدان تن كيف نجب أنن جبتني برا رمني أعوذ بالله بربك هوجي كانت أنا ما سبب جرا آخر هوجي جرا ولين ما هوجي كنت عربني بيا تبنيتا كان عربا بيا بيروتو چالايو عربا بيا كان يچون عربا بايا stupidi دا عربا بايا stupidi بر دبرتي ساني أزار كتير بيا كانت تقويت يو أيامتي بيا كانت harka kana shunkurtii kiiloo 50 baadhattee asitti dinnichaa baadhattee asirratti ammoo jechuudha timaatimii saanduqa kunoo qarraa kana gahu baadhattee bakar yala iloo simaatti yala gaarii itti fiddee makiinaan itti dhufe yoo dandeette irraa golfattee yookaan dhaabattee edda malee si yala karaan gortu duutee baddi malee karaa ofii sanbas harreedhaan garaagarummaan qabdu. يا بايزاوي مصري Ammas فتاني maqaan دلقا iyyuu siin دلقا beekus. رتي مصري فتاني دبيتا دلقا دلقا إن دلقا Dubartiin isaanii akka dhiiraatti lafee jabaatti. Akka dhiiraatitti. Akka dhiiraatti وراك lafee jabaatti. رجيتين نجريكا Wallaahi dubartiin isaanii akka an takkaa dubartii arabaa taatee dubartii asirratti timaatii abadan. Siin beektullee akkasuma. Ammatti biyya kanatti ammoo wanni badaan biyya kanaa maali beektaa? Gaafa isiin si sababdee poolisuma tokko si waamtee harka poolisaa keessa si buufte asii si fudhanii bakka takka korsha si goonaan achi hanga dhaabbanni yoo inni barbaadee si fuudhutti kiiloo 100 buutee buuta. Ani nama furdoon isin hafuu taa'utuun akkana ta'een bahe. Hafuura addaan si kutti biyya kana shabaabni biyya kana mana hidhaa seennaa waan badaa badaa. Akka kuyeetiitii miti amma kuyeetitti gaafa achi jiru amma bobbulii 22 hidhamee ture an kuyeetitti ni nyaataa miti inni achi barbaadamtee argamtaa beeki gana eessarraan eessa iyyafatamtee eessarraan eessa iyyafatamtee eessarraan kaayiroo tana hunda waliin ganii biyya tana hunda waliin ganii macarashaara si argani. Achi keessatti ammoo jechuudha turtayyuu taanaan hidhaa seentee bulte taanaan dirqama guyyaa torbaan tokko torbaan lama ta'uun kan kee mana hidhaa seentee bulte taanaan likkii argitee baate achitti dubartoonni maanuyyuu fi fudhatanii jechuudha. Baay'ee زاورا madaala ما waan نم sassa. جسني من نزاني زاورا لا قدام Anis sodaadha biyya kanatti. Amma na hidhaa sodaadha biyya kanatti. Si hidhan taanaan bakka badduu wayii si buusanii achitti dubartoonni illee sitti taphatti. Dubartoonni isaaniitis baay'ee badduudha. Wayitii tokko jiraan baay'eetu تسوي ولا إيه سنتي فكر عرفتي mana hidhaa san keessa ola seenaan dubartoonni mana sitti taphatti. Osoo shabaaba dhiiraa hin gahin dubartoonni sitti taphatti. Wanni biyya kanatti badaan sani biyya kanatti seerri badaadha. Waan biraatiif amma namni bara baqataan kun akkana waliin laalu bara. Biyya kanatti seeratu badaa. Seera jala galte taanaan ati siidhumatti. Atiin falaxamtee fi kasi falaxallee takka seera biyya kanatti. Maal mucaa gaafa duraa biyya kanatti du'ee jedhe akkasii bara. Muka ajjeesallee mana hidhaa jira ka du'ellee qarbii jira. Agarsi. San irratti illee gaafa ragaa baatu ijjituun si keessaa baatee ragaa baata akkamitti argite ati maal godhaa turte rakkoodha wallaahi baay'ee ulfaata jireenya يا كيتي أدوها رفاتي جا خبر كلام لا واي وكين كتاب وهي جا سوتي تبغى عنك وكومنتي sooyya hidhaa seentee adaatti ani nan sodaadha wallaahi naga dhagayetti muyyattii wayii argeen ture dhiyoo tana obboleettiin isii bulii 15 hidhamtee jireenya ilma namaa fixattee baate jette jireenya ilma namaa kana hunda fixattee waan silaa ilmoo namaati dubartiidhanii borutti sidaa namni itti hajamu hunda fixattee achi keessa dhibee TV qabamtee baate jette jireenya hunda fixattee jechuudha. Dansan sodaadhaan biyya kanatti waan akkasii sodaadhaan. Maal goote bar manumarraa sababdee warqii na jalaa fudhatte jettee sababdee manatti wannootti waamtee poolisa manatti waamtee poolisni manarraa fuutee karchallee buufte. Shabaabumatti waamtee poolisuma tanatti waamtee karchallee buufte. Obboleettiin laf torbee tokko guutuu mana hidhaa isiin hin barbaanne jirtu. Birri meeqa calaqqeette jechuudha. Mana hidhaa isiin hin barbaanne jechuudha.
gaafa kaan arganii waasii jedhanii maali jedhanii UN jedhanii beellama akkasii dhaabatanii hisaaba isii fuudhanitti isiin ammoo jireenya fixatte jechuudha. UN nama abbaa kee kan jettu baqataa quuftee biyya kanatti. Abbaa kee jesiin hin jettu. Mee qabdu ija keessaa baasan tana yoo danda'e fuudhee ofuma keessatti deebisee gadhiisaa banan bayyaate. Akkana gadi qalamee galee shinti beeti mammiiccatee gadhiisa. Gurri kun irraa gaddaan saasanii galee suma gadhiisa. Odoonsi jiraate jeneraal kama mana hidhaatiin jettuudha antu kaadida Suudaanii wal kasharaa. Asa biyya kana jiraatte qaata si Tolaa biyya kana tosoo jiraatte qaata si qaltee si darbite. Wallaan du'e malee du'a. Liibiyaa keessattuu tumee namicha tokko birrii nu dhoggatee beektaa bira dalaynee. Poolisii yoona liibii mooyii rabbii raamata nu godhee liibii wayii dhukkee kaasee raamatu. Awweetti yoo nama tokkichaa wal lolte jechuudha. Nama tokkichaa wal lolaa argaami atiin. Kasi dhahee fi kasi dubbateef kasi bo'een argitu. Tokkoon dubbatu taanaan as kun illee asii gahu kun illee asii gahu kun illee asii gahu kun jalaan albee sinumatte. Kun asii mullaacii isaanii amma yeroo si murteen argitu nama dhiinni si dhiquu bicha argita. Gita madhiinni si dhiquu bicha argita. Arraba jalaa qabanii arraba jala kaatanii deemanii arraba jala gita machi jala godhanii baasanii tumaan akkanuma si jedhanii fi tumaan akkanuma gasi godhanii gita masi keessa gashoo qoyyee qofaa argita. Yeroo kan qalamteen beektu kama qalamte argita. Siraa jiraachin jiru. Allah kun alaaka guddicha. Miskiina meeqa wallahi dubartoonni biyya kanaa bar wallahi akka dhiiraati hojjattee laffaatee kaleen jaraa kun ciccitee hojjattee abbaan manaa kiyya haa dalagu anillee asiin dalaga jecha abbaa jaajii bittee abbaa manaatti kennitee beerrummaan isaanii sun shaaba duriyyee kanaa walii galtee naan deemiyatti mushaawara karaa dheeraa kana. Inni wayi beekaadhee birrii ofiiti isii fe'ee asiin deemaanii asumaan bayyattiin likki bakka beellama teessa yoo gette iyyii teessiin maali biyya kanatti dubartiin agarsiisan xiqqoo kibirii qabdi akkana na butee naan deemaa jira yaa baajaajii tantee gadhiistee deemuu yaa albeessi keessa kaayamuu jedhanii baajaajattuu fi gadhiisee biraa lixa ta Itoophiyaa kuma meeqaan fite ta isiin laali waggaa tokko guutuu dhiiga ofii gajjisiisa kosheenaa isaanii hojjettee bitte. Namni akkasii baajaajiin irraa fudhatamee makiinaan taaksiin irraa fudhatamee roorroo ijoolleen kenna biyya kana keessatti dabarsanii osoo argite wallaan. Ani ji'a jaha ture ji'a jaha rabbiin dhimma sirii ji'a jaha turte haasofta. Ana magisee isaan karaa kana gubbatti walitti akka adurree kan akkana godhatanii kun gisee sitti ka'an gisee isaan jedhan laal. Wayii badda seetaa jidduu bahee laal. Calo mana hagatiin ba'anam. Guyyaa bari isaan argitu amma galgala magariiba boodarraa yaa'an. Magariiba boodarraa Hamza makkatti suuraa irraa baafachuu dhabanii Hamza reekun silaa bakkuma argee footoo akka abdii gaazexeessaan baane footoo ka'aa oola. Akkamitti suufa irraa baafachuu dhabu? Hamzaan namaa waliin ga'u bara. Hamzaa fi asliidha Mubaaraki nama waliin geettu reetiidha. Biyya kana maalirratti isaanii wal dhabda beektaa yoo dukkaana qabaatte. Dukkaanoo qabaatte dukkaana isaanii irra sikki laafanii. Ammas hojii baajaajiidha makiinaa karaa irratti bakka akkasitti nama wal geetta malee bakka amma sim jettee teettu kanatti yoo bakka shiihaatti aarsa minaamina bakka waa itti teenisii waamaa itti taphatan kana jechuudha geemiti waan taphatan kana bakka kanatti isaa wal geetta malee amma Mubaaraki naga qabu. Namni biyya kana akka hoolaa naggaaddeeti ka qalaantaa hin qabne hin jiru biyya kanatti. Hoolaa naggaaddeetiin garaagarummaa qabu hunduu kuuma isheen nyaatame kun afunyaan kana farra kana butan. Wallah mul'aachidha afunyaan kana. Ya Rabbi ya dire. Wallah dhugamaa bara. Amma Mubaaraki odoo haasofnu Muzayyani narkaa baaftee mere gab jedhi. Abboolii si miskiina.
دوا مبارك يسامي قلت ماني بيتا مبارك من مرة أنا كانت قال عليه كايتو مان زي مسقوطي قد دفتي قطع دوا مبارك يسامي والجاين المنامة سنتر جرا يا أجرتي غنورا والجاين بقى شيشة قهوة دا سرتي بقى بنا تلوغاني بيدا قدو والجاي ورمو تيل ورمو دا بقى كواسي اللي أجلالني رب خيري هذا قد دوغا أغنى غاني تيبات أيوة مالي والجاي أنا جارسي كي جارسك بعد جارسك يا دروا جلوك بدن ينجلو قال بلبلتي تي كجفت تيماتي مش قرتي يا بيتا قال mana keessa ruuziiti kiiloodhaan raashina bitadhaati mokoroonii darzana bitadhaa sukkaaraaf zayitii kee mana keessatti bitadhaati kana suutuma suusaan qaata babataatuman deemaa gachiisa. Amma osoo abbaa manaa qabaatte wayi maal ta'e wayi gurrarraa kutanii galee wayi fuula baqassanii galee wayi baajaajii irraa fudhatanii wayi bakka sigaaraatti tumanii wayi bakka muka waliin tuman kanatti achitti qumaara irratti tumanii wayi birrii nyaattamee galee wayi silkii harkaa fudhatanii makaraa meeqa hanga inni galee barrii danda'utti lubbuun teetun akkana na dhaabatte kun horrafee irra futaa'een taa'u jireenya qabu maaltu kana waraan nagaye amma lafaa kaa ganam fuula kiyyanni kadha shintiyooti kiyyan miicadha kushiinaa kiyya waan godhadhanii godhadha shaatii teessee fedha tiktookii tiyya qabadhe arrabsee kafedhe bilookee geemii tiyya taphadhee manatti tiyya joodhee dirribatti tiyya qabu azali rabbi yoo dhufte silaayyuu waan godhuun qabu guyyaa kiyya jechuudha keessummeessoo achi lafa olqee turte wallaa dhugamaa bara رب خيري هذا ربي نانو أرى هم دستا هذه فاتي بر gaazexeessaa akkasiin jiru bar gaazexeessaa jaalatti haasawaa. An rabbi ati jaarsaafuu yaaduu dhiise namni fireendiif yaadaan. Zabana namni jaarsaa yaaduu dhiise kanatti an fireendii yaadaa. Tanumaayyuu qabda ammoo fireendii basan. Maalitti godhadha rabbii yaadni fireendiin biyya kanaa bara hoolaadhaan garaagarummaa qabu fireendiin miti jaarsi biyya kanaayyuu hoolaan garaagarummaa qabu. Jettee waan qabu. Maannaa godhamee ani biyya baqaa keessa jira inni biyya baqaa keessa jira dinnichaa facaasuu hin danda'u boqqolloo facaasuu hin danda'u kaarotii qamadii deebii qotuu hin danda'u. Anis akkasi maalitti godha? Silaa deebisii deebisaa waan ta'eef. Mee maalitti godhanna kee mee jeneraal Nashim Rabbeedi maalitti godhanna him? Ooluu qofa qotuu miti barbaanni barbaachisa. Amma sayyoo ta'an eegee qotu yoo taate dinjette maan na fayyada obboleessa kiyyaan ganaatitti ilmoon bilaashatti ilmooti yanna keessa badaa ilmoon na keessa badaa ofii abbaa manaa waliin galteedha nan baraa waggaatti orma qajeelee isumaan qixxaa'ee deema. Leeshi na barbaachisa. Kalaa samma si ati yaadaa jalaa baatee masalaan si argame jabaa. Isii lafa laallataa ati jalaa baate jabaa dhuraan jedha. Isii utuba laallataa. Naa isin tarte. Kushiina tartee isin jiru. Yaallaa baay'ee. Maa dubartiin biyya arabaa baratti kun tarte laadhaa. Reetti qomasitee haasaa keedhaa dhageeffataa ture. Telefoona fudhataa caqasaa kushiina tarte dhufi barda uumasiin seentuuf hin beeku. No, nama tanta akkasii qabu miti. Odumaa sin asitti toora wanni agaree fi haasoo hin sammuu. Baatee. Dem yaarii herreega jafi jedhiini. Kabira jiru jaarsaa miti. Amba jawwee osoo jaarsa fedhee si holganama heeruma jaarsaan feene nagalatoma warri jaarsaa rakkata. Akkasii inshaallah waa hunda keessa.